Taaleen daa'ima godhattee jirti. Daa'ima godhattee jirti. I have no idea. As jirtanii warra baddan jirtanii nagaa jirtanii egaa har'a gammachuu ajaa'ibaa qabadhee dhufeetan jira. Didhaa baga gammadinaan jedhaayi baay'ee keessi koo baay'ee gammadee tan jira. Taaleen hagaa irratti natti nimne egaa didhaan daa'ima biraa argachuuf taate didhittiin baay'ee gammadde. Nagaa jee anaaf xiqqoollee osoo turunaati. Ashamaaka akkam jirtu nagaa keessanii didaan dafeetuma karuma onnutti seenee jira. Daareektii jechuudha. Har'a isin waliin gammachuu keenya ibsuuf dhufnee baay'ee gammannee jirra. Baga gammaddan siniin jenna akkam jirtu nagaa keessanii torban akkamitti darbee bannee jirra baay'ee dhifama. Yaa jidduudhaan xiqqoo nuti tolle. Kanaaf bannee lamoonni didaan gammadee jirra jechaa jira. Gammachuu keessa jirra. Naa gammachuun kun maalinni maaliif natti namni taalemate jechuudha maaliif? Waan tokko dafee hin himamu miti. Didittiin egaa Sotan isaa addaan jechuun fooyya'ame moo sin akka? Ganaadha isaa. Kabajamtoota keenya egaa dhugaa ani baay'ee dinqii ajaa'ibamee tan jira. Ani hagaa irratti sitti numuunaan jettee Taaleen daa'ima godhattee jirti. Daa'ima godhattee jirti. I have no idea. Yaada keetiin? Dhugaa dubbachuudhaaf tasa uumame maa gochuu hin dandeenyu. Yoo waaqni wayim dammoo rabbi nuu kenne maa gochuu hin dandeenyu. Yaa waaqarraa nuu kenname kanaafuu gammannee jirra. Didaan yeroodhaaf rifatee ture nana mannee aaree ture xiqqoo achiin booda garuu kennaa waaqaa akka ta'e yeroo beekuu na amanee jira jechuudha. Maaliifii wanni kun ani barbaadee wayim inni barbaadee garuu ani ifamuu waliin daa'ima ani jibbee osoo hin ta'in jechuudha. Duraan dursee keessi koo baay'ee qirna hidhee jira. Ani daa'ima jibbeetiin miti qaxalee wanti akkuma beekamu jechuudha. Salaam barri cufamee salaamee akkuma beekamu jechuudha. Daa'ima jibbee osoo hin ta'in akkuma beektan Taaleen jechuudha. Operaasiyoonii qindeesse waggaa lama osoo hin guutin jechuudha. Dogoggora isheetiin jechuudha. Inni wanti kun uumamee jiru. Kana dubartiitu of eega malee jechuudha. Akkana gochuun qabu turte kun yeroo da'u fakkeenyaaf namni operaasiyoonii ta'e jechuudha. Waggaa lama at least turuu qaba. Sana beeka garuu mana godhata isa uumamee jira. Ani karaa kootiin egaa waan naa kenna humaa gochuu hin danda'u. Yeroo tokko yaa'u mana keessatti yeroo baay'inaan daa'ima kiyya waliin inni immoo naataan akkuma beektan baay'ee aktiiviidha. Mana keessatti yeroo kiyya isa waliin dabarsa. Naa yeroo saniin nan irraanfadhee qoricha jechuudha. Kana keessatti wanni kun uumame ani immoo daa'uun barbaade jechuudha. Maaliif wannan kana waan biraa keessa seenuun barbaadu. Dhugaa dubbachuudha ani amman jechuudha keessi koo amma jechuudha kan taragaagee dhugaa dubbachuun taragaagee kan jiraatu amma sababni isaatis tokkoffaa miidhaan sirra ga'uu danda'a. Ani rakkoo hin qabu. Ani walumaa gadi kaadhee jechuudha waan jiru hojjennee lafaanee wajjin jiraannee wajjin hojjennee waan nan jaalladha garuu isheen akkuma argaa jirta operaasiyoon daandeesse inni kun immoo miidhaa yeroo da'u taatu miidhaa guddaa sirratti fiduu danda'a. Kun dogoggora kee akkana godhuu hin qabdu turte. Innaa baay'ee dhugaa ani amma bakka guyyaa lama akkan jechuudha keessi koo jechuudha xiqqoo keessi koo baay'ee aarii jira. I don't know. Waaqa wallolu ta'a kabajamtoota keenya akkuma beektanii kun gaarii miti jechuun nabsee ara. Innaa xiqqoo keessi koo baay'ee cannaqamee jira taate. Egaa homaa gochuu hin dandeenyu. Ani karaa kootiin wanni kun kennaadha bakka ani ji'a 10 amma kana keessa jiru jechuudha. Amma ji'a 10 keessa eegalee naatii ji'a 10. Naatii ji'a 11 immoo akka
amma kudha sadiitti ji'a kudha tokko seena jechuudha. Waggaallee hin guunne amma immoo ani ji'a tokko gara ji'a lamaffaa keessan jira jechuudha. Ji'a lama guutee jechuudha. Anillee namanne wanni kun inumama jedhee yeroo sadii yeroo afurin cheekii godhee jechuudha. Garuu uumamee jira waan godhuudha. Bakka uumameera waan godhuun qabu. Baay'ee naa ta'een lukaan deemu jalqabee. Naafiyeen muddamte isatu daa'ima biraa kan akka dhufu na godhe haala. Naa ta'een lukaan deemu jalqabee ji'a 11ffaa isaa jechuudha. Haala kan inni meeqa 9 miti. Aduu 13. Aduu 13 ji'a meeqaffaa tokko qabata. Inni ji'a 9 keessatti fixatee 10 qabatu lukaan deemu jalqabe jechuudha. Ji'a 10 daa'imti ji'a 10 keessatti lukaan deemu jiru hin beeku garuu naatiyeen ji'a 10 keessatti deemu jalqabeera. Gammannee jirra nullee baay'ee gammannee yaa ta'u baay'ee aktiviidha baay'ee dafee muddama waan hundaafu daa'imummaa isaatiin inni dafee kanaaf daa'imti biraa dhufee natti fakkaata. Baay'ee nama dhiba kun jechuudha. Dhugaa haalilleen baay'ee gammadee jira. Anyways haa ta'u gammachuu wayii jechuudha. Ani garuu baay'ee sodaadheera dhugaa dubbachuudhaaf wanna kana waan baay'ee natti fiduu danda'a. Dubbuu danda'a. Akkana jedhamu. Jechuun akkana jedhamu taane maal fa'a yaada akkanaa sof akka yaada akkanaa maal fa'a sof tokko haasoo osoo ta'e du'uma waan kun wanni kun jechuudha ji'a 10tti wayim nafni kiyya seenaan wayim hin qabatne ta'a yoo maal gochuu qabda kiyya osoo deemaa jiru baqaquu hin danda'a. Kanaafuu yeroo kanatti hodhamuu illee hin danda'amu ufarratti ta'an jechuudha. Baay'ee ulfaataadha garuu Akkoo maal gochuu dandeessi maal wayyeessi natti himsi maal wayyeessi akka keessatti maal? Ani humaa waa jechuun murtiisaan qabu nafseen balleessu. Ani nan du'a malee nafseen balleessu karaa kootiin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Nama waree dhugaa waree namarratti dhaga'u jechuudha nurratti akka uumamu kan immoo nurratti akka uumamu hin barbaadu si galee waaqa wajjin du'aayii gochaatu tsalotii gochaatu jechuudha. Yaada jiru wajjin wanni itti qabna jechuudha. Beeku karaa kootiin garuu wanni kun nama sodaachisa miti. Nama sodaachisu ati sodaanne garuu ati. Baay'ee keessi koo cinqamee jira dhugaa. Yaw cinqamuun gaa kan maa jiru. Innaa anis baay'ee cinqamee jira. Akka ati cinqamte isaaniitti baay'een cinqamee sodaadhees jira. Kana jedhee ibsuu hin danda'u. Keessi koo cinqamee jira. Inni saalaa hin danda'u uumaa jechuu hin danda'u garuu ani jechuudha. Rabu matu jiru kada mannyom ya wanne jiru jechuudha wali maal kun ayo maal kun bata wanni kun kana jala no jechuun dandeenye lamannyom nama kubbachisa nama kubbachisa garuu nama kubbachisa maaliif wanni kun gaamiti jechuudha lamannyom pranki godhamtee jirta. Isaan waliin jechuudha. Isinis didaanis waliin prank isin godhee jira jechuudha. Lamannyom dida. Argaa kee taa'ee. Akkam takkana amanee beeku. Akka ammaa jechuudha kan nuti taasifte jechuudha prank reechaan Ansumoon hundi taasee hundi soba jechuudha. Na qosni akkanaan jira. Qosni akkanaan jira taa'ee. Qosni akkanaan jira. Akka prank gochuu barbaade. Qosni akkanaan jiru gonkumaa jechuudha. Daa'ima irratti qostaa. Maaliifan qosni bakka ansi prank godhuu barbaade isaan waliin jissanuu kophaat. Qosni jira moo naas ta'e jira. Eessa deemta? Akkuma argitu didaan aadee jira bilbila kaasaa bilbilli hojii ta'uu oolu. Innaa lamannyom prank kiyyanaaf ta'ee jira. Didaan dhugaa guyyaa lama guutuu qosni akkanaan jira qo'ataadhaan.
bakka huma gochuu hin danda'u lamaaniyyuu ani waan hin yaade waan natti dhagahame osoo kana hojjedhee yaade innaa ulfi jedhamuun jiru maaliif dubartiin takka oggaa egaa operaasyoonii taate oggaa baay'ee nalfachiistee jirta beektaa baay'ee cinqamee guyyaa namaaf qabdu. Guyyaa namaaf akkamitti akka cinqamu maaliif akkana ati maaliif cinqamta jechuun yaa nama cinqisiisan beeka garuu akkamitti na amantee ani cinqamu ani waan tokko wanatti fakkaanne ati akkamitti wanni kun si cinqine jettee illee dafee isaa miti ani wanta baay'ee yaadu keessi koo wanta baay'ee yaadu ispeeshaalii wanna biraa daa'imni maan nan jaalladha garuu operaasiyoonii ta'uu jechuudha gaarii miti eegidde jechuudha jechuudha haalli fayyaadha jechuudha at least waggaa lama turuu qabdu. Naa didaan sobaa jira jechuudha daa'imma akkan ulfa akka ani onnoon jenneef malee jechuun akkan ani sodaanneef malee keessi isaa baay'ee sodaatee ture. Akkuma waan baay'ee nalfachiistee jira jechuun taalim argaa kee taalim. Yoo ma gochuun lamaaniyyuu naaf ta'ee jira dijaatiin. Ana piraangii gochaa jirtamoo sila inni? Dijaatiin isaanis piraangii ta'an jiran aga ammaatti akka dhugaatee dhaggeeffachaa turaniyyuu atis amma yeroo ammaatiin dhageesse kanaafuu atis piraangii taatee jirta akka ati aarteetti isaanis akka aranna beeka niman beeka garuu taaleen argaa kennaan hin jedhinaayi yaa yeroo tokko waan hojjetu yoo dhabe akkana hojjedha bakka. kabajamtoota hordoftoota diddiitti himaanyaa guyyaa 10 taanee jira osoo viidiyoon hojjetanii hojiidhaan biizii taanetii dhifama guddaan naaf godhaayi baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa warreen chaanaalii kana haaraa taatan akkuma beekamu yeroo hundaa egaa sabskiraayibii godhaa laayikis sheeris godhaayi viidiyoo akka duraanii hojjechaa jiru qoqorreen jirra normaalii gabaa yuutuubii baay'ee akkuma argaa jirtan yaa ariifoo osoo ta'aa jiru garuu ilmi nuyi qabu jechuudha xiqqoo nu jeeqaa eenyu akka nu qabu yeroo tokko nutti hin tolu waan ta'eef galatti hojjechuun dandeenya isa fuulduratti hojjechuun dandeenya maaliif saalee kaameera qacabu godha jechuudha. Kaameeraa qacabu godha. Maali gootan jedhe. Isa kana warreen chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraayibii godhaa baay'een isin jaalladha horaa bulaa nagaan naa jedha.